tana keessa guyyaa kaleetis beengaddaas dubbiilee chaayinaa tana hogguun isinirraa himaa ture ishuuleen gurguddoon gara chaayinaatirraa isin himaatiin ture maaliin isiniin jee Taiwaniin isiniin jee isin warri mana keessa jirtan yoo dhageessanii jiraattan yoo yaadattan waa'ee Taiwan hogguun isin himu barreessaa mana keessatti. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa chaayinaa dhaqee waan Taiwan akka hin dubbanne. Okay? Inumaa gartee meeshaa Taiwan gurguruu dhiisaati maqaa Taiwanuu Taiwan tan akka hin jirretti san barbaaddiin jee chaayinaan. Dubagaa eege gartee garee lachuutu haasa'oo eegalanii dursoogaa welcome ceremony godhan. By the way, miidiyaaleen Ameerikaadhaa walgahii Ameerikaadhaa fi chaayinaa jidduu tana guyyaa kaleedhaa haalaani ol kaasaa turanii lakkuma gartee za'aan deemaa deemtuun walgahii tana xiqqeessaati turan jeetitiin isin himaa ture. Maaliif waan gara chaayinaatirraa dhufaa jiru kana hin beekne ajandaa chaayinaa kana haalaan sodaatanii turan. Okay? Sanirraas gartee isiniifin hima. Dubagaa eege gartee garee lachuutu gaa baga nagayaan dhuftee fi waan jechoota nagayaa kana hunda waliin ja'an booda pirezidaantiin Ameerikaatis je'eenii pirezidaantiin chaayinaatis je'eenii gatta'anii achi booda gaa that ceremonial remark idha takkaa gartee opening remark ja'ama san hunda eege godhanii adda ha'an booda namayyuu daddeemeeti gaa waan adda addaa godhaa. Yeroo tana warreen keessummaan wajji dhufte hundinuu delegationni Ameerikaatis gartee irratti ni hirmaatan. Achi booda hujitti gartee walgahii hujitti deebi'an jechuudha. Walgahii hujii tana gareeleen adda addaa tan gartee pirezidaantii Ameerikaatii wajjin achi dheeyte irratti ni hirmaattu. Gareeleen gaa warreen gartee bizinesoota kaampaanoota Ameerikaa gurguddaa kaniin isiniin jee kuni walgahiilee gartee ijoo irratti hin hirmaatan. Ta isaan irratti hirmaatan bikka hiraataa bikka gartee walgahii bizinesaa akkasumas san hogguu gartee dursoo baga dhuftan waliin ja'an jechuudha. That's opening ceremony. Okay? Eega san godhan booda gaa qabxiilee gurguddootti achi gargalanii walgahii guyyaarraan tanaa godhan booda ala gabbahaniiti gartee pirezidaantiin Ameerikaatii fi pirezidaantiin Chaayinaadhaa akkuma gartanitti footoo haa jiranii footoo bikka haa jiran isaanitti gartee pirezidaantii Ameerikaadhaa gaaffii gaafatan joornaalistoonni warra Chaayinaadhaa jechuudha. Garuu immoo joornaalistoonni warra gartee internaashinaaliidhaatis achi dhaqanii gartee dubbiidhaan diddiruudhaaf jecha pirezidaantii maal jaaniin pirezidaantii Ameerikaatiin gartee arraan tana gartee qophiin teessan akkam ture walgahiin akkam ture walgahiin teenya hedduu bareedduudha chaayinaan hedduu bareedduudha jeeti Trump deebisaaf jechuudha. Achi booda gartee gaazexeenyaa warra joornaalistii maal jettiin jechuudha waa'ee Taiwan haasoytanii jirtanii jettee gaaffii gaafatti jechuudha. Okay? Trump ni gartaniimi silent waa'ee Taiwan jecha tokko afaanii hin dubbanne. Kan gartee san dura nagaya akkana jee haasa'u ture hogguu gartee namtittiin gaa waa'ee Taiwan irraa haasa'u gootanii hin dubbanne jechuudha. Irra deebitee gartee waa'ee Taiwan dubbatanii jetteeni gaafatte. Trump guututti humaa takka illee hin jenneen achi dhaabbateetuma footoo isaa ka'ee deemee jechuudha. Okay? Waan chaayinaan Taiwan irratti jetteeniin isin hima walgahii irratti walgahiin tuni gaa walgahii warra walgahii tan delegationa mootummaa qofa irratti jechuudha. Tan agartee tan Trump warra Trumpiitii fi warra gaa ministeerota Trumpii fi Trump akkasumas ministeerota warra Chaayinaatii fi Xi Jinping isaanuma kana qofaatu irratti hirmaata walgahii tana jechuudha. Walgahii san irratti chaayinaan afaanii baafattee pirezidaantii Ameerikaatiin yoo isin Taiwan meeshaa waraanaa itti gurgurtan yoo isin Taiwan cinaa dhaabbanna jettan nuti lola isin irra bannaa jaaniin. Okay? Na dhagayaa jirtaniimi? Waan Chaayinaa irratti nuti isinii wajjin afaan lolaa malee deebii takkallee hin goonu jaaniin. Takka amma dura pirezidaantiin Chaayinaadhaa jechoota akkanaa kana afaaniin dubbatee hin beeku. Okay? Qaceeloo dhageeffadhaa waniin isin himaa jiru. Dursoo oduun keessa gadi hin buune mee bikka jabdu takkaan isin garsiisa. Ta'e isinillee gartee arkuu qabdan takka.
Let's see. By the way, guyyaa kaleedhaa lakta ka'u ganama kana irra hedduun keessan akkami bikaan fuula Chainaadha fuula pirezidantii Chainaadha laalaa isiniin jeesan laaltammo arkitammo. Laaltammo akkami dubbiin. Prezidantii biyya Chainaadha hoggaa Trump simatu fuula isaa laalaadhaa kan isiniin jee. Fuula kana hoo laaltan fuula kana laalaa qaceellotti. Fuula kana hogguu laaltan fuula kana laalaa. Fuulli kuni fuula gartee bikkaan ani barbaadutti si qabadheetiin jiraadha. Okay? Fuula gartee nama bikka ati barbaadutti jechuun nama waa si kadhachuuf deemu. Nama ati yeroo dheertuudhaaf kadhachaa turte. Nama yeroo dheertuudhaaf si arrabsaa ture. Nama yeroo dheertuudhaaf inumaatu gartee maqaa kee si balleessuu irratti gartee waa meeqa godhaa ture. Arraan tan ammoo dhufee si kadhachuudhaaf. Iraan irra nu gargaari. Gaaza nurraa bitadhu. Meeshaa waraanaa Taiwanitti gurgurin akkasumasan albudaalee garagaraa gartee tan qabdee taa'u jirtuun nu gurguri. Okay? Fuula kana qaceeloon laala. Fuulli kuni fuula gartee bar laal wanni takka nama gartee ni beekta waan isin jechaa jiru. Nama tokko gartee nama yeroo dheertuudhaaf diina keetee waa hedduu sirratti hojjechaa ture. Amata dabaranii yaadattan karaa ikoonomiitiin wanni gartee Ameerikaan irra godhaa turte. Teerifiin Chaayinaa wajjin ilaa 50 irra kaayanii booda deemanii 150 irra kaayanii ifumaaf irraa kaasanii ammaan tana gartee lola Iiraanii wajjin gaggeeffamaa jiru kan. Isiniin garsiisa dhugatti gartee tan Xi Jinping fi wanta Lala, ammas kalee isinii mee bar. Trump oguu airportii dhaqu. Airportii oguu gabbuu gartee Xi Jinping hin dhayne. Itti aanaan Xi Jinping hin dhayne. Ministeera protokoliidhaati ergan. Okay? Ministeera erganii ministeeraan airportii irraa fuudhan. Kuni already gartee kufiinsa jabaadha. Takkaa'u gartee akkaan isinii himu jiru kana jechuudha. Nama gartee walii gammachuun qabne. Amma laala hoguu gartee hoguu North Koreaadha hoguu airportitti hoguu dhaqu. Airportii dhaqee fuudhee beeytanii namticha North Koreaadha. Namtichi North Koreaadha xayyaaraan hin deemu by the way baaburaan deema. Isammoo bikka baaburritti dhaabbatu dhaqee fuudhe. Video kana yoo laaltan hammam takka gartee jarri lachuutu hamma gammachuu qaban. Hamma gartee wali koflaa gartee wal simatanii ina gartee harka ol fuudhanii jiran harka lamaan. Isaan lachuutu gartee harka lamaan wal qabatanii jechuudha. Kun hundinuu poolitikaa keessatti qabxii guddoodha. Okay. Maaliif garuu guutuu addanuu baasi gaaffii taatus. Maaliif garuu guutuu addanuu baasi. And then waniin isinii mujjiru laala amalal namtichi kuni ifiifuu gartee warra Ameerikaadhaati. Warra Ameerikaati. Waanin an kalee isiniin jee kalee isinii maatiin ture. Inni immoo kana gartee kuno miidiyaa gartee artii gubbaarratti yaada kana barreesse inni mataan isaa haasawe namtichi kun. Okay? Maal jechaa jira. She not greeting Trump on tarmac shows. Okay? She has no respect for Trump. Na dhagayaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Warri duuba jirtanoo na dhagayaa jirtanii. Namtichi kun maal jechaa jira. Pirezidantiin biyya Chaayinaadha airportii dhaqee Trump simachuu dhabuun isaa san hammam takka gartee Xi Jinping Trump hin kabajne garsiisaa hammam takka kabajaa kan qabneef.
This one in isiniti ma jiru kana khalee gartee one in isinime protocolli akkana deema. Beeka jibbaan waan takka laal jibbaa fi khabajaa adda baasaa laala. Jibbaan waan takka nama tokko bar jibbitee khabajuunis ni jirti beeka. Garuu immoo nama hin kabanye jibbaan ittiin dhiyaattu tuffiidhaatu itti dhiyaata. Okay? Nama gartee khabajaa qabduuf kan gartee ifiiteetiif hin feeneetu jira. Ammoo khabajaani qabdaaf maaliif waan inni hojjetu saniin. Takka ammoo ejjennoo isaatiif jecha. Bar nama odoo jibbituuti namni kuni gartee ejjennoo gaarii qaba. Waan akkanaa kana takka faamilii isaanii jaalata takka waan akkanaa ni jaalata takka ammoo haqa dubbata jetteeti bar sanirratti nama kana jibbitaa beeka. Son jibbaadhaa beetanii egaa maaliif akka ati feetutti waan ati feetu si himutti hin jiru. Garuu immoo san nama san ni kabajja. Kabajjeetuma oduma gartee jibbituuti kabajja maaliif aboo bar abaluu san akkanallee yoo ta'e bar haqni isaa kanaa waan kana godhaa waan akkanaa dubbataa ani tanaafin gartee isa san hedduu kabajaa jetta. Okay? Garuu immoo nama gartee hin kabanye tokko dandeettii amma fakkeenyaaf beeka Xi Jinpingin akka gartee Trump airportii dhaqee fuudhuu dhabuun biyya isaa keessatti hammam takka isa ol kaastii tana hin irraanfatina. Politika China keessatti inumaatu gartee politika addunyaa irratti gartee ammaan tana bar biitti dhugaadhaan gartee addunyaa irratti gaa akkuma gartee jidduu lolaa tana biyyoottan jiddu galeessa bahaa warreen Yuurooppiidhaa namnummaan Chaayinaan dhaqin ni jira. Irraa haasawaa turreemi jidduu lolaa tana. Biitti Chaayinaan dhaqin ni jirti. Ingiliz, France, Canada, biyyoottan Saudi Arabiyaa biitummaan ta Chaayinaan dhaqin ni jirti. Maaliif? Chaayinaadhaan si qofaatu gartee nagee uumuu danda'a jaaniiti. Wanni isaan kadhachaa jiran. Sinigaltee dubbiin Amerikaa irraa directionii dhabaniiti gara Chaayinaadhaa kutan. Amerikaa irraa furmaata dhabaniiti. Paawarri kara sanitti shifti ta'ee jira jechuudha gabaabinatti. So amma gaa qabxiilee gurguddoo gartee isaan irratti mari'atanirraa takka lola Iiraan kanarratti Chaayinaan akka Amerikaa gargaartuu barbaada. Pirezidantiin Amerikaadhaa. Okay? Akkumaan gartee amma dura isinii himu politikaa keessatti inumaatu gartee politikaa qofaa miti waan biraatti illee namni hogguu mana keessi dhufu wayii sirraa barbaada. Okay? Trump wanni gartee delegationa guddaa kana wali qabee achi dhaquuf wayii irraa barbaada. Okay? Tana irraanfatina. Wayii irraa barbaadu wanni irraa barbaadu suni waan xixiqqoodhaa miti. Waa hedduudhaatu jira. Dura dursoo lola Iiraanii fi Ameerikaa jidduutti gaddeemaa jiru kun egaa Israa'el keessa jirti tana irraanfatinaadha. Lola kanarraa gartee furmaata barbaada. Maaliif? Takka ikonomiin addunyaadhaa diigamaa jirti. Kana keessa ikonomiin Ameerikaatis rakkachaati jirti. Takka sani lamada Hormuz cufamurratti Amerikaan banuu hin dandeenye. Eega Hormuz kana China warri Iiraan cufan baatiidhaaf deemnamaan tana beeka. Dooniilee warri Iiraan hayyama kaniteef qofaa dabru jira. Amma guyyaarraan tana doonii 30 oliitu dabree jira Hormuz keessa. Okay? Dooniileen tuni tami tan warri Iiraan gama duubaati background isaanii check godhanii hayyama kannanii fi dabran jechuu. Tana keessa doonii lama takka isi Gulf of Oman keessa seente qabanii deebisan warri Iiraan beeka. Dooniin tuni Hormuz keessa odoo jirtu transponderii qabdi dooniin isi transponderii siidhaa cufteeti dhokottee duraan dabruudhaa haate. Eege isiin dabartee Gulf of Oman keessa seente warri Iiraan dhaqanii achi qabanii doonii deebisanii jiran. Amma gaa isinuuni beektan dooniin gartee akkanatti hayyama dhooysaadhaa diddee dabarte tuni warri Iiraan gartee ejjennaa isaan irra fudhachuudhaaf ta'an.
Kana keessatti mootummaan Ameerikaadhaa qabxiileen gartee isin irra deddeebitee dubbachaa jirtu akkuma gartee halee irraa dubbannee mootummaan Suudi Arabiyaatii fi gartee gareeleen jiddu galeessa bahaa kunis sanuma barbaadanii Hormuz akka lolo duraatti haa deebi'u odoo nam tokkolleenu maallaqa hin kafalleedha. Okay? Qabxii guddoon sani. Chaayinaan garuu gartee waan dandeenyu irratti isin gargaarraadha deebiin isiidha. Malee guututti isin gargaarra hin jenne. Inumaa gartee lola kanarratti karaa keessaafuu gartee karaa gama duubaatiin daarektii odoon taane jechuudha. Gama duubaatiin akka gartee nageenyi bu'uu danda'u irratti isin gargaarraa jetteeni kana eenyutu jechaa jira. Ministeerota Ameerikaatutu miidiyaa NBC jaaniiniif reefuun tana himee jira jechuudha. Okay? Miidiyaan NBC gartee kana NBC kanaa fi reefuun tana ibsa godhan. Ibsallee odoon taane saayidiidhaan himaniif. Saayidiidhaan oguu gartee fakkeenyaaf karaa dabranfaa hallway oguu dabranfaa jechuudha. Okay? Waan akkanaa kana jennee waan akkanaa kanatti nu deebisanidha. Okay? Doonii gaaguu jennu gartee markaba jechuma afaan wantaati. Afaanuma gartee jechootumaati. Doonii gaa namni hedduun gartee doonii xixiqqoo tanatti beekaa tun immoo markaboota gartee gaazaati. Wanni gartee bikka kanatti amma rakkoo tahee jiru markaboota gaazaatii fi markaboota meeshaadhaati. Okay? Akkasitti gartee hubadhaadha. Namni tokko tokko doonii jaanii gaa rakkoo dila sanii qabdu. So, akka gartee miidiyaaleen NBC-dhaatii fi miidiyaaleen biraatilleen gabaasaa jiranitti marii gartee taniin isinii himetana marii gareeleen lachuutu poolitishaanonni qoftiin irra gatta'an san irratti bikka gartee dhugaa walitti haasa'uun jechuudha. Okay? Bikka nam tokkolleenu sodaata akka hin qabaanne jechuudha. Okay? Tan ammaas gaa akkumaan isinii himetti gama keessa isaatiin pirezidaantiin Chaayinaadhaa haalaani gammadaa jira. Tana shakkii takkalleen godhina. Okay? Inumaa gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa dhufee gartee lola kanarra nu gargaari. Hormuz nu bani. Akkasuma san gaaza nurraa banadhu, gaaza nurraa bitadhu. Irra deebi'ee gartee albudaalee adda addaa. Dursoo kaampaanoota Ameerikaadhaa gurguddaa kana yoo xiqqaate kaampaanoota 20 oliitutu walitti qabamee liidaroonni isaanii jechuudha. CEO'n kaampaanoota 20 oliitutu Chaayinaa dhaqee pirezidaantii Ameerikaatti wajjin. Warra gartee akka Apple faa, warra gartee akka Nvidia faa, Elon Musk namticha Tesla kana faa, warreen akkanaa kana faa gartee nama kaampaanoota 20 oliitu dhaqee jechuudha. Jarreen kun hundinuu maal barbaadan Chaayinaarraa? Namni hedduun gartee daldala jaan. Daldalaa miti. Daldala duraanuu daldalu jiran. Wanni isaan Chaayinaarraa barbaadan albuudoota. Okay? Waan gartee albudaalee tan meeshaalee teknoolojii haaree tana itti hojjetan. Tan Chaayinaan qoftiin harka olaanaadhaan harka qabduutu jira. Okay? Albudaalee tana Chaayinaan ekspoortii godhuudhaaf deetii jirti. Yoomirraas amata dabreerraa. Tanaafuu gartee akka barbaadanitti chipsiilee adda addaa hojjechuu hin danda'an, baatiriilee adda addaa hojjechuu hin danda'an, akkasuma sanitti gaa meeshaalee gartee adda addaa tan ammaan tana gartee barbaadan tana hojjechuu waan hin dandeenyeef jecha Chaayinaa dhaqanii nuti isin hojii akka feetanii daldaluu qabnaa, daldaluu irratti hirmaachuu barbaannaa, waan isin feetan ni goonaa jechaanii jiran. Okay? Waan feetan nurratti muradhaadha ni hojjennaadha wanni gartee korporeetiin gaafachaa jirtu jechuudha. Dubagaa kana keessatti akkuma gartee na duba gartanitti President Chaayinaadhaa Taiwan ta inni gartee irra deebi'ee didaa jiru. Okay? Tuni waan warreen gartee ministeeronni Ameerikaadhaa keessaafuu gartee Marco Rubioodhaa reefuun tana NBCdhaan jechuu itti deebi'uudhaan waa'ee straight talk kan jaaniin lola Iraanii straight talking gartee lola straight irratti waa'ee gartee straight of Hormuz jechuu isaaniiti san irratti gartee nu gargaaraadhaa lola dhaabuu irrattis straight banuu irrattis. Okay? Eenyu jaan
Monoolaal ni gartaniimi Maarkoo Ruubiyootutu NBCdhaan jaan jechuudha. So wanni nuti gartee lola walgahii tana dura isin himaa turre san akkanatti gartee deebisaa jiranii jechuudha. So haasawa kana keessatti pirezidantiin Chaayinaadhaa irra deebi'uudhaan wanni gartee addunyaan nurraa eeggattu nuti humna lama gurguddoodha garuu waan addunyaan fi ummanni keenya nurraa eeggatu isaaniif godhuu qabnaa jeetee haasawee jira. Kana keessaa wanni inni jechaa jiru guddoon takka nuti gartee stability takka gartee nagee waaraa tokko irratti hojjechuu qabnaa. Nu lameen odoo waliin dorgomne odoo gartee dorgommiin teenya biyyootan addunyaa kana hin miine nagee buusuu irratti gartee yoo hojjenne waliin hojjenne garee lachuutu akkasumas addunyaallee gartee waan barbaaddu ni arkatti jeeti gartee yaada isaa kana dhiheessee jaaniitii odeessaa jiran. Okay? Garuu Chaayinaan ammallee irra deebi'uudhaan dubbiin Taiwan tuni gartee isaaniitti jabduu akka taate irra deddeebi'anii dubbachaa jiran. So tanaafin isinin jaa gartee marii tana hogguu gaggeessan keessaafuu gartee gareelee lachuutu Ameerikaanis Chaayinaanis ajendaan Chaayinaan barbaaddu tanaafi durarratti gartee kalee warra Ameerikaatti hin kannaminiif maaliif wanni gartee ifi isaaniitiif barbaadan dursoo waan Ameerikaan irraa haasa'uu barbaaddu dhaga'uudhaaf sanbooda gartee qabxiilee isaanii san dhiyeeffatan akkana jechuun akka Ameerikaan itti qophooytee deebii hin kennineef. Okay? Garuu namni gartee mootummaan Ameerikaadhaa if dura himaa jirti waan Chaayinaa irraa eeggachaa jiran waan Chaayinaa irraa barbaadan. Dubaga dubbiin tun ammaas asitti hin dhaabbattu akka gartee odeessaa jiranitti mootummaan Chaayinaadhaa ammaan tana akka gartee gabaasaa jiranitti gaazota isaanii kana gaaza gartee isaaniif dhufaa jiru kana karaalee adda addaatiin akkuma gartee na duuba gartan kanatti Chaayinaan gaaza ifiisiitiif barbaaddu duraan karaa kanaan gartee arkachuu jirti. Karaan kuni idaannuudha. Akkasumas Hormuuz keessaanillee dabree idaannuudha. Gaazni isaanii amma guddaan lafatti ol deebee jira. Karaa lafaatiin. Karaan lafaa kun eessa keessa faa deema? Karaa Raashaatirraa daayirektii biyya Chaayinaadhaa hadaqu. Akkasumas Iraan irraa Paakistaan keessaan akkasitti deemee biyya Chaayinaadhaa hadaqu. Takka ammoo Iraan irraa daayirektii ka Chaayinaa dhaquus ni jira. So kana hunda keessa gartee isaan karaa hunda gartee waan Ameerikaan irratti hojjechaa jirtu kanaaf qophii godhaa jiranidha. Okay? Bikki jabduun amma lolli gartee fuuldura keessa karaa bahaatichi deemaa kaniin isinin jechaa ture san tan namayyuu amma irratti xiyyeeffachaa jiru. Bikka kana jechuu. Okay? Bikka gartee Strait of Malacca kajaamu lafa tana gartee bikka xiqqoo tanarratti ammaan tana xiyyeeffachaa jiran. Maaliif waraanni Ameerikaadhaa bikka kana gartee guututti hacuucuu barbaada. Akkuma gartee amma Strait of Hormuz kana uggurrii irra kaa'uu barbaadanitti uggurrii irra godhaa jiranitti asirratti gartee yoo uggurrii goone gaazni tokkolleenuu Chaayinaan dhaquudha. Ka Chaayinaa nageetti godhu maal godhuudhaaf Chaayinaan akka gartee gaaza siidaa amma Ameerikaa irraa bitattu. Maaliif pirezidantiin Ameerikaadhaa arrallee irra deebi'ee gaafateeti jira. Gaaza kunoo nurraa bitadhaadhaa nuti gaaza dila qabnaa isiniif gartee direct supply goona jeeni jechuudha. Garuu immoo gatii gaazni ammaan tana addunyaa irratti itti gurguramu kanatti Chaayinaan bituu hin feetu. Ammaasis
Amerikaan gaaza kana olitti gartee gurguruu barbaaddi. Gaazni kun yoo xiqqoo qaalawe Amerikaan ni barbaaddi. Maaliif akkasitti Amerikaa baasa. Okay? Tanaafu lolli kun gartee hogguu jabaatee xiqqoochi deeme yoo gartee asitti illee furmaanni hin jiraanne. Maaliif ka Iraan kana gartee yoo furmaata ittiin harkanne Amerikaan as dhiiftee tomamma asitti gartee jijjiirratti jechuu. Maaliif akka gartee warreen ekspertoonni Amerikaadhaa adda addaa hogguu haasawan wanni isaan gartee pivot to Asia ta'an lola gartee bikka kanarraa karaa Asiaatti achi gargalchuun duraanis Amerikaan irratti hojjechaa jirti. Amma immoo harka jabeenyaan gartee akka isaan kana hunda hacuucan barbaadan. Okay? Sana akkasitti quba qabaadhaadha. So akkuma gartee na duuba gartan kanatti tan mootummaan Iraanis garasiitiin tuni sammariinoota xixiqqaadha. Gartee isinii mul'ate. Sammariinoota gartee warra dooniilee gartee lolaa tan bahara jala gabbuu dandeessu takka bahara jala dhokochuu dandeessu hedduu gartee Strait of Hormuz keessa naquu isaanii arraan tana miidiyaalee warra Iraan ibsaati jiran. Akkumaan gartee durarratti amma durallee isiniin jedhe pirezidaantiin Ameerikaadhaa hogguu achirraa as deebi'e booda pirezidaantiin Ameerikaadhaa hogguu gartee Chaayinaarraa karaa Ameerikaadhaa deebi'e booda lolli kuni jabaatee itti fufuudhaaf ta'a. Okay? Inumaatu guyyaarraan tana ministeerri waraanaa takkaa'u ministeerri ittisaa biyya Israa'el Katz Kajaaniin reefuun tana miidiyaadhaaf ibsa bal'aa godhaati ture. Akka inni jechaa jirutti lolli Iraanii hojii goonu kuni galma hin geenye akkuma gartee Prime Ministerichi warra Israa'el jechaa jiru jechuu. Lolli nuti godhaa jiru kuni galma nuun geenye galma lolaa kanaa geessuudhaaf nuti yeroo gabaabduu keessatti lolatti deebuuf deemnaa. Inumaatu gartee yeroo gabaabduu keessatti galma keenya san injifachuu qabnaa takkaa'u mirkaneessifachuu qabnaa jeeti haasawaa godhaa ture jechuu. Okay? Tanaafuu gartee amma gaa yoo gartee wanni Chaayinaan pirezidaantii Ameerikaatiin jechaa jirtu tuni furmaata hin taane taate takkaa'u gartee Amerikaan wanni Chaayinaan nu jechaa jirtu tuni gayaadhaa miti jedhanii gartee yoo amanan taate as garagalanii lola banuudhaaf deemanii jechuu. Okay? Lolluun haareetti yoo eegalu taate akka gartee waraanni Iraanis qophii godhaa jiranitti kana irra deddeebi'ee gartee isinii himeetiin jira. Waraanni Iraan duraanis qophii lolaarra turanii ammallee keessaafuu gartee jabaataniiti qophii lolaa godhaa jiran. Lolli kuni daranuuti gartee itti fufuudhaaf ta'a isiniin jechuudhaaf. Okay? Idannoo irratti I think kana isinii irraa himeetiin jira reefuun tana. Let's see. Oduu takkaatu jirtaniin isinii himuu barbaadu. Okay, oduu taniin gartee halee isinii meereefuun tanallee irra isinii deebi'e takka taan gartee wal dhibbaa wal diddaa takkaa'u gartee warri United Arab Emirates fi akkasuma sanitti warri Iraan waliin jechaa jiran reefuun tana inumaatu gartee ati ganama kana subiidha ministeerri haajaa alaa biyya Iraan biyya Hindiitti gartee miidiyaalee isaaniitu hojii haasoo godheeti ture. Akka gartee inni jechaa turetti waan
waan waraanni keenya takkaa'u basaastonni keenya nuuf mirkaneessan akka gartee United Arab Emirates Israeli wajjin waliin naqattee lolon rabbanaa jirtu. Akkasumasan Netanyahuun afaan isaatiin, okay, sorratti akka dubbisanii gartee publicly revealed, okay, akka gartee United Arab Emirates dhaqee achiis waraanni isaanis waliin hojjechaa jiran. Waraanni isaanii ammas Israel keessa United Arab Emirates keessa akka jiran. Waraanni Israel jechuudha. United Arab Emirates keessa akka jiran. Waan gartee afaaniin dubbachaa ture san warri United Arab Emirates garuummoo nu dhooysuu barbaadanii. Okay? Nuti kanaaf gatii hamtuu gartee gatii qaalii isaan kafalchiisuudhaaf teenyaa waraanni keenya deebii kanaa godhuudhaaf qophii godhanii jiranii jeeti gartee haasawaa ture jechuu. Okay? Daranuuti gartee irra deebi'ee dubbii tana akka balaaleeffachaa jiru qofa odoon taane akka gartee duraanuu beekan. Ammaasis beekaa yeroo gartee isaan United Arab Emiratesin diinaa jaanii gartee dubbatan dubbiin ammaan tana isiniimu jiru tun ifan taane. San yoom turte torbaan dabre mootummaan Iraan United Arab Emiratesin diina keenya ollaa odoon taane diina keenya jaaniitti dubbatanii turan. Okay? Akkasitti gartee san quba qabaadhaadha.